Moya amantaa kaasna. Amantaa maalii qabna uummata haa Hartummaan akkaataa kanaan dagaagaa ballachaa deemna waa'ee qabsoo irraan baddaa akka namaatti nama taa'ee dhaabbachuu rakkanu. Kanaaf nuti amma danda'amaa ta'e caasaa keessa kan ta'u qorachuu sirreessuudhaan hin yaalla keenya garuu guutuu ta'uu hin danda'u. Akkuma obbolummaan kaasetti mootummaa keessan hin qaana'inaa qimmiidhaa qabaa. Hattuu sin keessa jiru sirrakkisu nurraa deemsiin barbaadadhaa yeroo keessa ari'a. Hattuuf guyyaa tokko carraa kennuun sirriiti. Bakka rakkateetti dhaggeeffachuu, obsuu, nama fooyya'u waloo jijjiiramu taanaan gorsuun hojii keessan. Gorsitanii hin deebi'u taanaan, hin sirraa'u taanaan. Nu eeguun qabdanii ari'aa yeroo keessaa hin. Akkaataa kanaan rakkoo mul'achaa jiru tartiibaan laalaa sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Hagam akkasiin koo argeen jira aanaan na dhukkuma. Ormatti kan bulchaa jiru. Osoo ormi bulchaa jiraatee akkasuma baay'ee deeman isaanii bareeda. Ijoolleen keenya deebi'anii hatanii nu boonsisuun godhu gadda guddaa cabuu eenyummaa ofii dagachuun. Kana keessaa bahuuf mootummaa Mohaammed Saayyaad jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa abbootiin amantaa carraa waan qabdaniif waltajjii garaagaraa yoo mijeessin naqaadhaan hamii ta'uu qabu komii ta'uu qabu abaduu akkuma jira ayyoon kaasanitti abaduu bakka akkasitti akkas godhee jira jettanii isin amantanii jennaan guyyaa tokko bulchuuti maalii godhu. Ijoolleen baalee hin tolle Oromoo hin toltu. Kan isin hin tolle dhaaba keenyaaf hin tolu mootummaa keenyaaf hin tolu. Irra deddeemnee dubbannee jiru nuti